Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo obboleeyyan keenya barattoota keenya akkamii fayyaa jirtu nagaa nutis fayyaa qabna walirraa turre sababa baatii soomana nu jidduutti mul'ateef jechuudha. Hedduu walirraa turre jirra yeroonis nuuf ga'u waan dideef jechuudha. Soomana wajjin walirratti wal simsiisuu dadhabne waan jirruuf gama kanaan rakkoon nu mudatee jira jechuudha. Amma garuu gama koorsiilee tuutoriyaalii irratti deebinee jirra jechuudha. Akkaataa ittiin nu gaafatanii jechuudha. Wantoota dafee isin dhaqa'uu barbaadan hedduu irra deddeebitanii nu gaafachaa jirtan waan ta'eef har'a kunootiin koorsii kana qabannee dhufnee jirra jechuudha. Iddoo irratti dhaabbanneetu jira jechuudha. Koorsiin kun business law jennaan jechuudha. Barnoota kana dipaartimentiiwwan garaagaraa keessatti kan barannu ta'a jechuudha. Kanaaf barattan jeetiin abdadha. Har'a garuu chapter 6 kanarratti akka hojjennuuf gaafiiwwan hedduutu irra deddeebiidhaan dhiyaataa ture jechuudha. Kanaaf har'a kanarraa kan eegallu ta'a jechuudha. Traders and business organizations kajedhu kanarratti qabannaa jechuudha. Asirratti wantoota sadii qabatamoo beekuu qabna jechuudha. Traders, business and the business organizations. Isaanwwan sadeen kanarratti kan qabannu ta'a jechuudha. Okay, one by one details. Okay, first traders. Traders jechuun directly daldaltoota jechuudha. Traders yeroo jennu daldaltoota jechuun namoota akkamii yeroo define goone jechuudha. Akkaataa garumsa barnoota kanaatiin jechuudha. Traders jechuun akkuma hawaasni beekutti daldaltoota jechuudha. Daldaltoota jechuun garuu haala barumsaatiin maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. It define traders is important because there are some special legal consequences arising out of the state of traders. Daldala yookaan daldaltoota jechuun hiikaan isaa jechuudha baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababiin isaatis sadarkaa daldaluu irraa kan ka'e jechuudha. Bu'aan seeraa addaa tokko waan jiruuf daldalli waan jedhamu ilaaluudhaaf barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf it means the term traders is defined under the commercial code as a person, natural person or artificial persons who professionally and for gain carrying on any of the activity listed under Article 5 of Commercial Codes. Daldala jechuun jechi daldala jedhu jechuudha. Jecha seera daldalaa yookaan commercial law keessatti jechuudha. Maal jedhamee beekama? The natural persons, nama uumamaa. Daldaltoota jechuun namuma akka keenyaa namuma jechuudha. Nama haga maallaqa tokko qabaatee wanta sosocho'aa tokko ta'uu movable ta'uu immovable ta'uu kan hojjetudha jechuudha. Wantoota artikilii 5 keessatti raawwatamuu qaban kan jedhame jechuudha. Ganaa gaditti kan ilaallu ta'a. Isaanwwan kana keessatti namoota hojjetan jechuudha. Namoota uumamaa akkasuma artificial persons. Artificial persons jechuun akkuma nama dhuunfaa ta'e jechuudha. Maqaadhaan kaampaanii haa ta'u wantoota tokko kan maqaa nama dhuunfaa isaatiin hojjechaa jechuudha. Maqaadhaan artificial person ta'ee jira jechuudha. Daldalli isaasan jechuudha. Itti gaafatamummaa yoo wanti kun kan artificial person jedhamu yooniif daldalli san gibira kaffaluu baate akkasumas wantoota garaagaraatiin kan shororkeessummaadhaan haa ta'u wantoota shakkamee garaagaraatiin yoo kan shakkamu ta'e wanni hojjechuu qaban osoo nama dhuunfaa san hin ta'in daldala san irratti kan tarkaanfii fudhatamudha jechuudha. Kanaaf artificial person jechuunis ni dandeenya jechuudha. Daldala jechuun jechuudha. Karaa kana jechuudha. Kanaafuu bu'aa argachuudhaaf hojiiwwan seeraa daldala keewwata 5 jalatti tarreeffaman kamiyyuu kan raawwatu jedhamee beekama jechuudha. Akka
seera Itoophiyaatti jechuudha. The Commercial Code of Ethiopia. Seerri daldalaa keewwata 5 akka armaan gadii kanarratti irra deebi'amee mul'atee jira jechuudha. Keewwata 5 kanarratti jechuudha. Namoota akka daldaltootaatti ilaalamuu qaban jedhamee barreeffameetu jira jechuudha. Keewwatawwan hedduutu jira jechuudha. In Article 5, person to be regarded as traders. Namoota daldaltoota jedhamanii ilaalamuu qaban keessaa article 5 jalatti kan barreeffameetu jira jechuudha. Keewwata Itoophiyaa keessatti jechuudha. Okay. The first, the purchase movable or immovable with a view to reselling them either as they or after alternation or adaptations. Jennee jalqabaan bittaa meeshaalee movable ta'anii fi immovable ta'an yookaan socho'anii fi kan hin sochoone akkuma isaanitti jechuudha yookiin erga jijjiirame jechuudha yookaan erga adapt ta'e yookaan erga change ta'e jechuudha. Inni kun erga adapt ta'e yookaan erga change ta'e booda irra deebi'amee kan gurguramuuf yaadamu jechuudha. Reselling wantoota gurgurame tokko namni tokko nama tokko irraa bite wanni kun gurgurameeti si dhufe atis akkasuma reselling gootanii gurgurtaa jechuudha. Wantoota akkanaa daldala keessa kan jiraatu yoo kan ta'u ta'e the article 5 for traders are elements of traders jennee qabachuu dandeenya jechuudha. Article keessa elementii trade keessatti kan barreeffamu ta'a jechuudha. Yoo namni kun meeshaalee movable ta'an yookaan immovable ta'an irratti namarraa bite reselling jechuun irra deebi'ee nama gurguru sanarraa bitee ifiifis gurguru reselling yeroo meeqa gurgurama jechuudha. Irra deebiidhaan nama gurguru kanaafis namni sunis yoo kan gurgurus ta'u ta'e there are the elements of traders in article 5 jennee qabachuu dandeenya jechuudha. Isaanowwan kun haga 21tti kan laalamudha jechuudha. Garuu nuti keessa kan isiniif garsiisnu ta'a jechuudha akka yeroon nu fudhatuuf jechuudha. And the others, the explorations of mines, including prospecting for and working of mineral oils. Inni biraan zayitii albuudaa barbaaduu fi hojjechuu dabalatee namoota albuuda fayyadamaniif namoota dhiyeessan. Gaazii haa ta'u fakkeenyaaf nadaajiidhaaf namoonni gaaza yookaan naaftaa akkasuma hedduutu jira jechuudha. Benziinii fa'aa jira. Isaanowwan kana barbaacha namoota barbaadanii naggadaniis ni jiru. Akkasuma nama dhaabbata ta'ee iddoo tokkotti dhaabbata tokko dhaabee fi gurgurus jira jechuudha. Isaan kunis maal keessatti ramadamu jechuudha? The elements of article 5 of commercial codes of Ethiopia. Commercial code Ethiopia keessaa inni biraa isa kana jechuudha. And the others, the explorations of the salts. Akkasuma namoota soogidda abbuuran yookaan barbaacha barbaadanii gurguran jechuudha. Fakkeenyaaf kun hedduminaan kan mul'atu naannoo Affaar keessatti jira jechuudha. Isaan kun naannoo Affaar keessatti soogiddi baay'inaan achirratti kan mul'atudha jechuudha. Achumarraa abbuuramee exploitation godhamee gurguramaa jechuudha. Namoonni achirraa hojjetan sun maal jedhama jechuudha? The article 5% to the regarded as traders. Namoota daldaltoota jedhamanii ilaalamuu danda'an keessaa jechuudha. Article keessatti jechuudha. And the others are capturing and distributing and supplying waters. Inni biraa jechuudha namoota bishaan raabsuu fi dhiyeessuu irratti hojjetan jechuudha. Akka dhaabbataatti warshaa tokkorraa of danda'ee qabatee warshaa sanirraa fudhatee namoota suuqilee sole proprietor jechuudha. Namoota suuqilee dhuunfaa keessatti hojjetan keessatti hiruu jechuudha. Fakkeenyaaf namni akka godinaattis ta'e akka aanaatti ofiisaatiif bishaan tokko fudhatee hojjetu jira jechuudha. Akka aanaa san guutuudhaaf raabsutti jechuudha. Bishaanowwan hedduutu jiru jechuudha. Isaanowwan irrattis kan hojjetanidha jechuudha. And the others are
operating place of entertainment or radio and television stations. Inni bira jechuudhaan iddoowwan bashannanaa yookiin buufataalee reediyoo akkasuma televiziyoonii ittiin hojjetan ittiin dabarsan jechuudha. Iddoo bashannanaa namoota banantu jiru jechuudha. Iddoo namoonni ijoollee haa ta'u namoota gurguddaa haa ta'u iddoo bashannanaa hojjeteen galii irraa argachuudhaaf akkasumas reediyoo irraa dhaabbata dhuunfaatiin hojjechuudhaan akkasumas televiziyoonii irraa namoota chaanaaliiwwan dhuunfaa isaanii TV biratti kan hojjetantu jira. Isaan kunis kaffaltii article 5 kana keessatti yookaan tradersii kana keessatti kan ramadamanidha jechuudha. And the others, the operating hotels, restaurant, bars, cafe, inns, hairdressing, establishing not by handcrafting and public baths. Inni biraan hoteela, mana nyaataa, akkasuma mana dhugaatiin kaaffee fi mana keessummoota ittiin keessummeessan jechuudha. Akkasuma dhaabbilee rifeensa itti tolchan, akkasuma ogeeyyii harkaatiin kan hin ta'in jechuudha. Mana wantoota armaan olii kan dubbanne kan irratti jechuudha. Akkasuma mana dhiqannaa yeroo jennu baanyoo jechuudha. Wantoota kana irratti namoonni hojjetan traders jennee jala kana irratti qabannaa jechuudha. And the others are the operating a bank or money changing businesses. Akkasuma inni biraan baankiiwwan jechuudha. Daldala baankii irratti hojjetan jechuudha. Akkasumas maallaqallee kan ittiin change godhan yookaan foreign currency irratti jechuudha. Maallaqa biyya alaa irraa dhufu irratti yeroo doolaarii birriidhaan jijjiiran wantoota kana irrattis baankiiwwan daldalan irratti akkasuma namoonni maallaqa kana jijjiiran irratti hojjetan irratti the traders jennee moggaasuu fi dandeenya jechuudha. Akka garumsa artikelii Itoophiyaa kana irratti jechuudha. Akkasuma operating and insurance businesses kan jennu jira jechuudha. Akkasuma daldala insurance hojjechuu irratti global insurance Oromiyaa insurance jira. Insuranceewwan hedduu jira jechuudha. Kanneen property dhaafis ta'e akkasuma life insurance irratti hojjetan jechuudha. Hedduutu jira jechuudha. Kanneen kana irratti namoonni hojjetan traders keessatti kan qabatamanidha jechuudha. Keewwanni kun duboo yoom eegale yookaan yoom ragga'e jennee kan ilaallu yoo ta'u, this activity were listed a commercial activity in the 1960s when the commercial code was enacted. By now, there are many commercial activity in reality outside the lists. Hojiileen kunneen yookaan artikiliiwwan raggaman jechuudha. Bara 1960moota keessa yeroo seerri daldalaa yookaan commercial code tumame akka hojii daldalaatti tarreeffamanii jiran jechuudha. Isaanowwan kun bara 1960moota keessatti warra ragga'an keessaa jechuudha. Kanneen kan Itoophiyaati jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garuu sochiin daldalaa hedduun kan dhufaa jiru waan ta'eef kana keessatti tarreen kanaan ala jirus dhufuu danda'u jechuudha. Akka commercial code article trade kana irratti jijjiiramus mala jechuudha. Akka galumsa barnootaatti garuu isaanowwan kanneen kana irratti kan qabatudha jechuudha. And but with regarding to business organization scope of the terms trade is a bit wider. Hence, a business organization formed either in the private limited company or a share company form are traders, whether or not they carry on the any of activity listed in Article 5 of the Commercial Codes. Garuu dhaabbilee daldalaa ilaalchisee jechuudha. Jechi daldala yookaan jechi traders jedhu jechuudha bal'aadha jechuudha. Haganatti kan ibsamamte jechuudha. Kanarraa ka'uun jechuudha. Dhaabbileen daldalaa dhaabbata dhuunfaatiin yookiin bifa dhaabbata aksiyoonaatiin ijaaraman hojiiwwan seera daldalaa kana jechuudha keewwata 5 jalatti tarreeffaman kamiyyuu yoo raawwatan jechuudha daldaltoota jedhamanii moggaasuu dandeenya jechuudha. Dhaabbilee aksiyoonaatiin yoo hojjetan akkasuma dhaabbilee dhuunfaatiin yoo hojjetan ta'e akka artikelii kana asii olitti ilaalle kana jalatti kan keessa galan yoo kan ta'u ta'e traders jennee galmeessuu dandeenya jechuudha. Traders jechuun haala gabaabsineetti ibsine keessaa isa kana jechuudha. And the others are a business.
isaan sadiitu jiru jenneen traders jechuun haala ammaan armaan olitti ibsine keessaa akka galumsa Itoophiyaatti artikiliiwwan keessatti haalawwan akkaataa itti garsiisan keessaa hamma muraasa tokko isin garsiisanii jira jechuudha. Inni garuu haga 20 oliiti of keessaa qaba jechuudha. Isaanowwan kana PDF keenya keessatti ilaalachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kan inni nu hafu jechuudha business kan jedhu jechuudha. What is a business? Business is a both natural person and artificial person can therefore be traders. Business jechuun yookaan daldala jechuudha namoota uumamaas ta'e akkasuma artificially yookaan nam tolcheedhaan dhaabbata yookaan kaampaanii namni tolche. Kanaaf inni kun maal jechuudha traders ta'uus danda'u jechuudha. Amma natural person fi artificial person kun galumsa lamaaf ta'a jechuudha. Tradersifis ni ta'a, businessifis ni ta'a jechuudha. Isaanowwan kun artificial person ta'uu danda'u. Namoonni traders yookaan business keessa seenuu jechuudha. Akkasuma artificial person ta'uus danda'u jechuudha. Person ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf business ilaalla waan ta'eef jechuudha. Under Article 125 of the Commercial Code, the law says every traders operate a business. Akka galumsa keewwata 125 jechuudha seera daldalaa keessatti labsichi daldalaan hundi daldala akka hojjetu kan dubbatudha jechuudha. Keewwata 125 keessatti jechuudha. Tradersiin hundi biizinasii akka hojjechuu danda'u jechuudha. Every traders are maal jedha jechuudha. Every traders are operate a business. Business hojjechuu danda'a jechuudha. Tradersiin fadhe jechuudha. Kana walitti hidhamiinsa qabaachuu asirraa artikilii 125 keessa seennee ilaaluu dandeenya jechuudha. And the others. The term business as well is defined as in corporeal movable consisting of all movable property brought together and organized for the purpose of carrying out any of the commercial activity specified in Article 5 above. Kanaaf jechi daldala jedhu kun jechuudha qabeenya socho'aa yookaan movabilii irratti jechuudha. Qaama hin qabne yookaan daldala armaan olii irratti ilaalla jechuudha. Keewwata 5 kana jalatti jechuudha. Ibsa kana jalatti jechuudha. Wantoota achi irratti raawwachuudhaaf walitti fidamee fi gurmaa'e of keessaa qaba jedhama jechuudha. Yookaan wantoota armaan olitti hojjetamuu qaban keessattis business jechuunis kan achi keessattis galumsa haala galumsaatiin galuu danda'u jechuudha. Maaliif article 5 kun tradersiidhaan tradersiin akkasuma businessiidha jechuudha. Nam tradersiin fedhe jechuudha business hojjechuu danda'a jennee artikilii kana duratti 125 keessatti ilaaluu dandeenya jennee ilaallee jira jechuudha. Akkasuma business yeroo jennu jechuudha the concept of several elements such as goodwill, traders names and the traders marks and distinguish mark and right to lease promise in the which the business is done, the patent or copyright and such as others specials as attack on the business itself and not be traders. Akkuma ibsinetti jechuudha business yeroo inni jechuudha daldalli tokko qaamolee hedduu kanneen akka maaliiti jechuudha kanneen akka trade name yookaan goodwill maqaa gaarii akkasuma trade names maqaa nagada san irratti hojjetu irratti jechuudha. Fakkeenyaaf goodwill yeroo jennu namoota beekamtii qaban kan hojii trade irratti hojjetan jechuudha. Business man yookaan business hojjechaa jiraachuu isaanii kan ittiin nu agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf goodwill yeroo jennu such as goodwill irratti taphataan alamaa yookaan Cristiano Ronaldo irratti yookaan daallu ta'een inni maqaa guddaa qaba jechuudha. Maqaa isaatiin fakkeenyaaf namni tokko inni shittoo inni ofirratti hojjete yookaan sponsor irratti ta'e irratti yoo daldala hojjete goodwill jedhama jechuudha. Maqaa gaarii isaa saniin hojjechaa jira waan ta'eef maqaa saniin namoonni hedduunis shittoo san irratti hirmaachuu danda'u jechuudha. Namoonni followeriin isaa jechuudha. Akkasuma trade names maqaa daldala sanii jechuudha. Fakkeenyaaf
akka biyya keenyatti jechuudha fakkeenyaaf Raas Hotel hoteela jechuudha. Raas Hoteelii yoo ilaaltan inni maqaa isaatiin namni tokko biyya keessaas haa ta'u biyya alattis hojjechuun hin danda'u jechuudha. Tireeniyeemii kana jechuudha. Tireeniyeemiin kun maaliif maqaa isaatiin yoo fedhe biraanchii babbanuu fi danda'a jechuudha. Innummaan abbichi Raas Hoteelii kanaa jechuudha fedhu dhaabbata dhuunfaa ta'uu danda'a fedhu orgaanaayizeshinii ta'uu danda'a. Kanaaf inni kunis maqaa isaatiin biraanchiiwwan hedduu banachuu danda'a jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf baankiiwwan ittis haa ta'u tireeniyeemii isaanii kanaan fayyadamanii namoonni biraa ittiin hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Biizines jechuun biizinesii namni tokko irratti hirmaataa jiru wanta irratti hirmaatu jechuudha. Atis gama keetiin dhuftee gama biraatiin dorgomuu qabda malee wantuma akka isaatiin kooppiiraayit godhuu hin dandeessu jechuudha. Akkuma asirratti ilaalle kanatti kooppiiraayitiin ni jira jechuudha. Kooppiiraayitiin fakkeenyaaf kanneen akka muuziqaa fa'aadha jechuudha. Muuziqaa amma ilaaltan daayireektilii muuziqaa namoonni dur baasan amma namni amma itti fayyadamu irratti seerri ni dhorkaa jechuudha. Akka biyya keenyaatti ta'uu baatus akka biyyoota alaa garaagaraatti fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti haga amata 50 jechuudha. Abbichi muuziqaa san hojjete erga du'ee amata 50 booda kooppiiraayitiin isaa irraa ka'a malee hagasitti jechuudha. Kooppiiraayitiin isaa kooppiiraayitii qaba jechuudha. Namni biraa itti fayyadamuuf hin danda'u jechuudha. Seera isaati jechuudha. Isaanowwan kanarrattis namoonni biizinesii hojjechuu danda'an ni jiru jechuudha. Isaanowwan kanarratti namoonni biizines hojjetan jechuudha. Kanaafuu daldalli tokko jechuudha qaama kan akka meeshaalee yookaan meeshaalee of keessaa qabaachuudhaan ni danda'a jechuudha. Jechuun patent right yookaan goodwill kana qofa osoo hin taane meeshaaleedhaanis hojjechuu ni danda'an jechuudha. Akkuma article 5dhaanis ni ta'a jennetti jechuudha. Maaliif goodwillidhaan akkasuma trade nameidhaan jechuudha hojjechuu maleetti meeshaaleedhaanis hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma seerri keewwata 124 haga 128 keessatti yookaan ilaaltan taate jechuudha. Haala kanaan ibsama jechuudha. Trade jechuun akkuma galumsa jennetti akkuma isa jalqaba biizinasii ilaalletti jechuudha. It is a natural person or artificial person. Businesses both are natural person and artificial person. In shortly defines isaan lachuu yeroo define goone jechuudha. Isaan lachuu natural person idhaasi artificial person idhaasi jechuudha ni ta'u jechuudha. Ogummaadhaan akkasumas bu'aa argachuudhaaf hojiiwwan seeraa daldala akkasuma wantoota hojjetamuu qaban kanneen hojjetu jechuudha. Kanneen akka fakkeenyaaf dhaabbilee daldalaa ilaalchisee jechuudha. Daldala kana irratti jechuudha dhuunfaanis ta'e aksiyoonaanis ijaaramanii hojiiwwan seeraa kan ittiin hojjetanii dabarsan trade jennaan jechuudha. Garuu tokkummaan tradersii fi biizinesii yoo kan ilaallu ta'u both are defined in article 5 akkuma jaametti isaan lachuu article 5 kanaan define godhus dandeenya jechuudha. Business jechuudha yookaan traders jechuudha. Kanaaf isaan lamaan kana haala kanaan ibsina jechuudha. And the others are business organizations kajedhu kana ilaalla jechuudha. Inni dhumaan business organizations kajedhu jechuudha. Dhaabbilee daldalaa jechuudha. Kun dhaabbata ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Kanas kan ilaallu ta'a jechuudha tokkoon isaatiin jechuudha. Business organization jennaan jechuudha. This means a business organization is any association arising out of the partnership agreements. Business organization jechuudha waldaa yookaan gurmaa'insa waliigaltee walta'iinsaa irraa maddu kamiyyuu jechuudha. Yookaan wantoota namoonni irratti waliigaluudhaan hojjetan organized manni kun business organization yeroo jennu namoota tokko ol haa ta'u jechuudha. Nama tokko afaanii miti jechuudha. Business organizationiin namoota lama oliin kan ittiin waldaa ta'u jechuudha. Waldaa jechuun jechi waldaa jedhu kun wal jaarmiyaan jechuudha. Wanta hojjetamudha jechuudha. Waliigalteedhaan irra ga'anii jechuudha. Kan hojjetaman business organization jechuun ni dandeenya jechuudha. And the others, a business organization as defined above is an association of persons emanating from a partnership agreement. The definitions of the business organization shows first and foremost that one person alone cannot establish a business.
Organization, however big his capital is, to form a business organization, there should be more than one person. Business organization yeroo jennu inni kun akka seera keewwataatti jechuudha. Yeroo dubbannu jechuudha dhaabbata daldalaa ta'ee akka armaan olii ibsinetti jechuudha dhaabbata waldaadhaan waliigalteedhaan waliigaltee irraa madde dhaabbata maalii jennaan jechuudha business organization jennaan jechuudha akka ibsine kana asii olitti akka ibsinetti jechuudha. Isa kana jechuudha waldaa namoota waliigalteedhaan walta'iinsaan irraa maddanidha jechuudha. Waliigaltee fi walta'iinsa qabaatee kan sanirraa madduutu business organization jennaan jechuudha. Hiikni isaa kun jechuudha business organizationiin kun jechuudha jalqaba fi hunda caalaa namni tokko qoftiin kaapitaala kana hammam guddaa ta'us kaapitaala inni qabu jechuudha. Namni tokkichaan keessa jiru jechuudha. Jaarmee daldalaa hundeessuun akka hin danda'amne agarsiisa jechuudha. Namni tokko qoftiin akka hin jaarmee kana yookaan dhaabbata kana hundeessuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun there should be more than one person jechuudha. Nama tokko oliin jechuudha kan daldalamu yookaan kan ittiin wanta kanarratti hojjetu jechuudha. Business organizations jenneeni waamuu dandeenya jechuudha. Okay, a business organization is created through a partnership agreement, and a partner agreement terms is defined under Article 211 of the Commercial Code as. Akkasuma business organization jechuudha partnershipiin walta'iinsaatiin kan uumamu ta'uu isaati jechuudha yookaan waliigaltee walta'iinsaatiin. Partnership jechuun akkuma fundamental of accounting irratti ilaalletti namoota tokko oliin kan hojjetamu partnership jennaan jechuudha. Isa kana uumamu kan kanaan uumamu ta'uu isaatiin kan addaan of baasudha jechuudha. Business organization jechuun karaawwan ittiin partnershipiin irra deemurra kan deemus danda'u jechuudha. Advantage isaatii fi disadvantage isaa akkasuma inni maal akka ta'e fundamental of accounting irratti baay'inaan deemnee jirra jechuudha. Of duuba deebitaniis achi keessa ilaaluu dandeessu jechuudha. And a partnership agreement is a contract whereby two or more persons who intend to join together and to cooperate undertake bring together contribution for the purpose of carrying out activity of the economic nature and participating in the profit and losses arising theirs. Akkasuma mas akkuma jedhamutti jechuudha partnershipiin kun jechuudha waliigaltee namoonni lamaa fi isaa ol walitti makamuu fi akkasumas yaada yookaan kaayyoo ittiin raawwachuuf deeman kana gumaacha walitti fiduuf waadaa seenanidha jechuudha. Wanta tokko irratti akkamitti akka hojjechuu qaban akkamitti akka deemuu qaban kan kaayyeeffatanidha. Akkasuma kaayyoo san raawwachuudhaaf gumaacha kan fidanidha jechuudha waliin jechuudha waliin maaliif inni kun nama lamaa fi isaa oliin kan hojjetamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hojiiwwan bifa diinagdee qaban akkasuma bu'aa fi kisaaraa isaan irra dhufu jechuudha keessatti akka hirmaatan yookaan haala kanaan jaarmeeni daldalaa kun jechuudha akkaataa ittiin bu'aa fi kisaaraa kan ittiin qooddatan kan waliin raawwatanidha jechuudha. Inni kun akkanatti ibsamus danda'a jechuudha karaa biraatiin. And the others which is essentially a contract to cooperate and to do business and together and share the profit and the losses. But with the types of contracts, there are many more formality to be followed. The formation of business organization other than joint ventures is not only required to the writing, but also would be complete only when a business organization question is registered. Akkasuma dhaabbanni daldalaa kun jechuudha akkuma jenne haala kanaan kan jaarmeyaan daldala kan daldalamudha jechuudha. Namoonni lamaa fi isaa ol jechuudha partnershipii kana walta'iinsaan kan bu'uuraan waliigaltee ittiin hojjetanidha jechuudha. Akkasuma daldala hojjechuuf haa ta'u akkasumas bu'aa fi kasaaraa walitti qabu yookaan qoodachuuf kan seenanidha jechuudha. But garuu gosa waliigaltee kanaan
dhaabbanni kun jechuudha walta'iinsa alaa yookaan walta'iinsa alatti ijaaramuudhaan barreeffamaan qofa osoo hin ta'in karaa biraatiin hojjechuu danda'a jechuudha. Garuu dhaabbanni daldalaa gaaffii keessa jiru yeroo galmaa'u qofa guutuu ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif dhaabbanni daldalaa gaaffii keessa jiru yeroo jennu wanta guddaadhaaf kan kaayyeeffatamee fi akkasuma bu'aa fi kisaaraa kanarratti walta'iinsi ni bada jedhamee kan tilmaamamu keessatti haala barreeffamaatiin yoo kan galmaa'e ta'e yookaan kan yoo waliif galan ta'e irra bareedaadha. Paartinarshiippii kanarratti namoota akka firummaa qabaatanii fi michoomina qabaatan qofatu barreeffamaan alatti waliif gala malee hammi kan haala barreeffamaatiin kan irratti waliif galanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan business organization jechuun ibsamaa jechuudha. Karaa biraatiin types of the organization there are 6 different form of business organizations. Business organization kana keessatti gosoota 6tu jira jechuudha. Isaan kanas viidiyochetti aanurratti kan ilaallu jechuudha. Arraaf sagantaan keenya kana fakkaata jechuudha. Haga sagantaa kaniin wal agarrutti nagaatti isiniin jechuu barbaanna.